Uzgerin odojiru malitan albeni zibachizu Kafirain obsani gechi adaga namatechizu Hinkabna dabona la vegotati intani jarrame Ufumata embula jirachuf jede singaru harme Singor zar kabita obole sage mirga kabaji Amadu fansi basu tumaga nama dubara jaji Akka moltan dhaggeeffattoota keenya amma sirra deebinee haala fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru irratti gabaasa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Gabaasa addaa ammatti qabannee dhiyaanne ajjeechaa guyyaa lama dura magaalaa Amboo keessatti raawwate wal qabatee kan dhiyaatedha dhaggeeffattoota keenya. Mootummaan Itoophiyaa humnoota hidhattoota meeshaa gurguddaa hidhatan uummata meeshaa maleeyyii irratti bobbaasee uummata karaa nagaa mirga isaa gaafachuuf bahe irratti dhukaasa banuun lubbuun namoota gara 50 magaalaa Amboo keessatti akka darbu godheera. Barattootaa fi namoota ajjeefaman kana agammaatti illee bakka adda addaarraa funaanuun akka itti fufee jiru gabaasni nu gahaa jiru ni addeessa. Ajjeechaan kun meeshaan itti qiyyaafatamee keessumaayyuu rukuttaan adda adda akkasumas qaama isaan miidhamuu danda'an naannoo onnee irratti akka dhukaafame namoonni ijaan argannuuf ibsaniiru. Ajjeechaa haala gaddisiisaa ta'e kanaan raawwateen lubbuun namoota gara 50 olii darbeera. Lakkoofsa namootaa irratti gabaasti yeroo irraa gara yerootti jiru ol ka'aa gadi bu'aa waan deemuuf ammatti kana jedhanii lafa kaa'uun rakkisaa ta'us garuu gara nama 50 kan ta'u lubbuun barattootaa akka darbe ibsamaa jira. Haala kanaan kan wal qabate guyyuma kaleessaallee magaalaa Gudar keessatti ajjeechaan kun seeraan ala raawwate kanneen ajjeechaa kana raawwatanaa qorataman kan jedhu waan barattoonni qabatanii dhiyaataniif hidhattoonni mootummaa akkuma baran dhukaasatti banuun lubbuu namoota 7 battalatti ajjeesanii akka jiran gabaasachirraa arganne ni ibsa. Magaalaa Amboo keessatti warreen ajjeefaman keessaa tokko dargaggoo Gurmuu Daamxoo dargaggoo waggaa 29ti. Namni isa beeku akka nuuf himetti Gurmuu Daamxoo nama hojii jaalatu, nama saba isaatiif dhukkubsatu, nama haqaaf dubbatu, nama yeroo mara waan saba Oromoo guddisee ol fuudhee waa hunda dura ilaaluudha. Kabajaa inni namaaf qabuu fi jaalala inni Oromummaa isaatiif qabullee warri kaan yeroo yaadatan nama hedduu itti boonamuu fi dhaloota egeree abdatamu ture jedhu. Gurmuu Daamxoo dhalatee kan guddatee achuma naannoo Amboo naannoo bakka Tokkee Kuttaayee jedhamutti mee maatiinsaa maal dhaaman laata? Yeroo du'a isaa dhagaan maal jedhan laata? Du'uma isaayyuu immoo akkamitti itti himame? Waan kana irratti miseensi keenya obbo Abdataa Hoomaa bilbilaan abbaa Gurmuu Daamxoo dubbisee jira. Kan akka caqastan kabajanis nafeerra. Mee eenyu jedhu maqaa kee eenyu siin jedhu? Maqaan koo Daamxoo Abdataa jedhama. Ayyee obbo Daamxoo Abdataa maaltu ta'e mee maal inni rakkoon isin mudate maatii keessanirra rakkoo ga'e jedhanii maaltu isin mudate mee rakkoo kana naa ibsuu yaaltu? Galatooma rakkoon nurra ga'e egaa kaleessa naannoo sa'aatii 9 irratti Amboorraa naa bilbilame. Ayyee. Bilbilli naa bilbilame immoo mucaan kee Gurmuun rukutameera dafiitii qaqqabadhu kan naan jedhu ture. Ayyee. Isayyuu amantee dhabeenan immoo bilbiluma mucaa koo ture sanayyuu bilbiltee ture. Yeroon bilbilu bilbilichi
bilbilichi waamaa namni kaatu dhabamee achumaan immoo ammas takka tureen yeroo lammaffaadhaaf bilbiluu yaale. Ayyee. Isa alanaa kanaa namni tokko kaasee abbaan bilbila kanaa du'eeraa maatiin hospitaalatti qaqqabadhaa kannaan jedhu deebiin alaati. Eenyu egaa namni kana jedhu kun nama beekudha moo namuma karaarra deemutu kaase kana? Hin beekne egaa amma ammaatti abbaa kaase ani hin beekne akkanuma naan jennaan dhaqee yeroo inni akku mucaan obboleettii gootii kan yuunivarsiitii keessaa hojjetu jira. Yuunivarsiitii Amboo keessaa inni bira qaqqabee bira jira. Mucaan kan immoo haati isaa gara biraatti geesses mucaan dubaraa tokko isa bira jirti reeffa isaa bira jechuudha. Ayyee. Reeffi isaa immoo akkamittiin akka achi galee yeroon gaafadhu poolisootatu bakka inni kufee fuudhee achi gashee naan jedhanii ani kanumaan ani egaa reeffa mucaa kootii reeffa hedduudha kan achi keessa jiru mana yaalaa akka sana keessa kutaa inni ciise keessa kan harki jitees kan miilli jitees immoo kan hubamee du'uudha. Wittifatus immoo achi keessa jira. Ayyee. Ani egaa kanumaan mucaa kan kootii reeffa isaa wanti ittiin baasanii jiru konkolaataan bakka magaalaa Amboo seensa ishii keessa taltallee bakka jedhamtu tokko konkolaataan hin darbu. Ayyee. Miilaan deemnee egaa konkolaataan bakka taltallee jedhamtu sanatti nu gannaan miila keenyaan deemnee bakka hospitaalaa sana geenyee hospitaala sana ammas immoo innaa reeffa baafnus istiraacherii kadhanneetu istiraacheriidhaan baannee amma bakka taltallee jedhamu sanatti namoonni nu gargaaranii baatanii fidanii jechuudha. Saanduqallee waan itti gashinu dhabnee suuqiin hundumtuu cufaadhaa istiraacheriidhaan baannee amma achitti finnee achi reeffa mucaa koo fudhattee galee jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Reeffi achitti iddoo inni isa argitan kanatti reeffa nama meeqaa waan ta'u isinitti fakkaata waan tilmaamumaan? Ani qaama kutaa mucaan koo reeffi isaa argetti reeffa ciisu hin argine kan duudha wittisuu fi kan harkisite kan miillisite waa'ee akka ijoollee shaniin argee kutaa biraas immoo akkamatti jiru otoo nan achi hin ga'inis immoo warri reeffa maatii isaanii fudhatanii galanis immoo jiru. Ani jaan egaan argine achi keenyaan ani ofiitti waan anna'eef wanti olii gadi ilaalu hin jiru akkan infoormeeshinii dhaga'utti reeffa hedduudha kan kufee argame kan jedhamuudhaan kan dhaga'e gurra kooti. Mee amma ka'insi waan kanaa maalirraa ka'eetu balaan akkasii kun kan dhalachuu danda'e laata? Ka'umsi isaa egaa ijoolleen mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun magaalotii godina addaa Oromiyaa kan jedhamtu naannoo Finfinnee naanna'anii magaalotiin jiran jiru. Isaanidha Oromiyaa irraa godhanii bulchiisa magaalaa Finfinnee jala oolchuudhaaf wanna karoorfamee mana malee bakka bu'oota uummataatiin mirkanaa'eetu jira. Isa dhagaa ijoolleen Oromoo immoo daangaan keenya maaliif tuqamaa Finfinnee maqaan ishii handhuura Oromiyaati kan Oromiyaa taatee jirtu magaalotiin naannoo ishii jiranis immoo dabalamee bulchiisa magaalaa Finfinnee jala ooluu ishii jechuun daangaa Oromiyaa fe'achuu jechuudha. Kan jedhamu mormuudhaan hiriira kan ba'an irratti hidhattoonni mootummaa rasaasaan reebaa jiru jechuudha. Ijoolleen kun hiriira ba'uurraa kan darbe waan rasaasa isaan mootummaa kana hidhattoota mootummaa miidhu wanti isaan godhan jira moo maaliif rasaasaan ijoollee kanatti bobba'uu dhaqan silaa akka seeraatti bishaan itti facaasanii yookaan immoo gorsanii yookaan gaaffii isaaniitiif deebisaniitu sirna itti godhuu qabu ture maaliif akkamitti tarkaanfii kana fudhachuutti dirqamanii gara jabummaa akkamiiti kun? Egaa gaaffii isaan gaafatanii fi deebisuurraa humnaan bittinsuudha kan isaan yaalanii ijoolleenis immoo haaloo sana
xiiqii sana keessa galtee egaa wantoota dhaabbilee tokko tokkotti wanti guggubata wayii jiru ijoolleetu gubee nama biraatu gubee wanti beekamu jiru garuu ijoolleetu gubeedha isaan kan isaan jedhanii qabeenya saamanii qabeenya barbadeessanii kana kan isaan jedhan kanadha. Egaa Toogaasiin immoo deebii argateera ta'ee wanti amma kanatti deemamee lubbuun daa'ima keenyaas baduun durree mootummaan ishee sanaaf deebii kennuurra deebii humnaati kan isaan filatan. Waanuma nama ajaa'ibu mootummaan uummataaf dhaabate biyyan bulcha uummatan bulcha jedhu gaaffii gaafatame deebisuu dhabee rasaasa reebee nama fixuun isuma addunyaa irraa calqabaa mootummaa calqabaa fakkaata. Haa ta'u amma tasgabbaa'ee moo ammallee itti jiramu akkami maal fakkaata amma magaalli Amboo sun? Amma magaalaan Amboos har'allee magaalaan Amboo immoo wayyaa qabaa gara Gudariitti gadi bu'eetu Gudarii infoormeeshinii akkan qabutti egaa nama 4 wayii du'eera kan jedhamudha har'asi. Asuma naannoo nan jiraaddutti gara Gooroo Soodeettis immoo humni darbatamaa jedhamu sun dhufee ijoollota hedduu qabee mana hidhaatti guuraa jira. Asuma iddoo warra du'aa miti warra du'aa boonyullee amma dhufanii ijoollee 4 fuudhanii deemanii ilma obboleettii tokko ammallee deebisuu didanii fuudhanii na duraa deemanii boo'arratti boo'anuu dabalaa jiru. Ijoolleen fuudhamte kuni eessa geessan garam geessan ijoollee kan? Akkan infoormeeshinii qabutti gara geedootti gadi garagalchanii geedootti gadi guuraa jiru infoormeeshinii jedhudha infoormeeshinii namni qaba. Mana hidhaatu achi jira moo maaliif geedoo kanatti guuru laata? Egaa amma Amboo warra Amboo qabanii waajirri buufanni poolisii dadhabnaan mana mootummaa kan jedhamu tokko jira. Mana mootummaatti guuraniiru amma manni isaa waan isaan hanqateef gara geedoo kanatti immoo maal akka gochuuf akka isaan gadi fuudhanii buufata addaa qabaatanii manni dhaallee buufata poolisii irraan kan hafe geedootti kan ijaarame nageenye bakka dhoksaa wayiitti hidhuu fi lammaffaa immoo kallattii irraa dabsuudhaaf hin adfata. Kallattii irraa dabsanii bakka uummanni argurraa jechuudha. Naannoon isin jiraattan maal jettan naannoo kam jettan ganda kami? Naannoon amma ani jiru egaa aanaa tokkee guddaa'ee ganda Taamahii bakka jedhamudha. Magaalaa Gooroo Soolee jedhamturra ammoo akkana kiiloomeetira 2 waan fagaattu wayiirradha. Ani kan hin jiraadhu bakki warra du'aan itti gales duutitti gales bakkuma sanaa jechuudha. Hedduu nama garaa nama nyaataa. Amma ijoolleen qabamtee simbiraa deemte kuni tokko obboleessa mucaa amma du'e kanaati jechaadha? Egaa obboleettii kootu dhalaa mucaa du'e kanaaf immoo durbii ta'a jechaadha. Haadhoon isaallee kan qabanii deeman ammas illee deebisaniiru. Isa sana gaa fuudhaniitu deemanii didanii garaa jabaataniituma uummanni qaratee fi dadhabee fudhatanii deeman. Haadhoon isaanii qabamee fudhatanii deeman kun eessaan ga'anii akkam godhanii deebisan? Wayi gaafatanii deebisan moo? Wayi gaafatanii mucaan kan yakka dalagee nu biraa baqatee bakka isin jirtan kana seena jira jedhanii isaan dhufannaan mooraa seenuu dhoowwee uummanni nuti akka mucaan sun kaleessa du'ee nuunis immoo itti dabalanii nu fixuudhaaf isa jedhu uummanni amma humna isaatii itti ka'ee itti dudubbatee sanaan reediyoo qunnamtiitiin humna dabalatanii. Sanaan booda mucaan nuti asii seenne nuti hin argine jennaanis warri dhiiraa meeqannu yaa'anii amalumaan tasgabbiidhaan uummatatti deemanii sanaan innaa uummanni itti yaa'u ijoollee mucaa isaan barbaadan sanaan hojjaan isaanii dheerinni isaanii jechuudha wal gidduudha natti fakkaata keessaa fidanii mi'atti koottate as koottatanii ijoollee 4 fudhatanii deemanii maaliifuu jedhee uummanni yeroo gaafatu waanuma gaafannee deemnu qabna asumatti gaafannee deemnaranii uummata irraa edda addaan baasanii booda fudhatanii deemanii edda achi ga'anii immoo mucaa sana arguu fi hin argine isaanii qoratanii
isaan kaan edda gallakkisanii booda isa kaanii mucaa sana fudhatanii deemanii naannoo magaalaa Gooroo Soodee jedhamtu kanatti qoratanii deebisanii jechuudha. Wayi miidhaa wayirraan ga'anii isaan rukutanii waa godhanii warra gadhiifame kan. Lakki isaanumaa miidhaan irraa hin qaqqabsiifne isaan qoratanii dhuma deebisan. Mucaan amma qabamee deeme kun maqaan isaa eenyu jedhama inni ijoollee qabaman sadan keessaa kophaatti adda bahee deeme kun. Mokonni beeksisaa jedhamaa obboleettii kootee. Okay. Barataa kutaa meeqaa barataa inni? Inni kutaa 10 barateetu qabxii dhabee amma yuunivarsiitii Amboo keessatti qacaramee mana nyaataa keessa hojjeta. Kaaffee yuunivarsiitii sanaa keessa hojjetaa jiranii hojjetaa achi keessaati jechuudha. Malee barataa iyyuu miti amma barataan jiru jechuudha. Barataan jiru yeroo ammaa kana. Umuriinsaa meeqa ta'anni? Umuriinsaa waggaa 25 ta'a. Ayyee amma kan du'e kana yoomi awwaalli? Awwaalli boruudha nuti akka karoorfannetti sumayyuu naannaa kana naannaa magaalaa Gooroo Soodee jedhamtu kana keessatti kan awwaallu amma isaan immoo wanti bosona naannoo keenyaa baargamoo wanta adda addaa tulluun tabbi adda addaa isaanuma wal kukkutaniituma bosona keessatti dhiisaa jiru waan ta'eef tarii sanarratti immoo ijoolleen boo'ichumaafuu ba'uun ishii waan oolu nutti fakkaatu sanarratti immoo rakkoon inni uumamaa isa jedhu shakkii qabna ammallee sodaa qabna jechuudha. Ijoolleen barattoonni wajjin baratanii hiriyoonni boo'ichaa fi ba'uun hin oolu jettanii shakkitu. Akkanumatti shakkina ga'an oolu nutti fakkaata. Baay'ee waan ajaa'ibaati. Haalli achi naannoo sana poolisiin kan Oromiyaa naannoo sana hin jira moo hin jiru? Jira. Isaanoo akkamitti ilaalu waan kana humni kana godhu silaa humna federaalaati jettanii isaanoo akkamitti ilaalu waan kana maaliif humni kun poolisiitu mirga itti qaba poolisii bira darbee humni darbatamaan kun dhufee miidhaa akkasii geessisa jedhanii waan gaafatan hin jiru? Poolisoonni akka ilaallutti barattoota deeggaraa jiru. Garuu immoo yeroo isaanii meeshaa hidhatanii miti kan isaan ba'anii isaan akka isaan ulee fudhatanii ba'anidha kan eeyyamamuu fi gara isaaniitti garuma ijoollee jiru garuma ijoollee quuqamuu garuu afaan baafatanii immoo maaliif kuni ta'a jedhanii gaafachuudhaaf hin dandeenye sodaarraa kan ka'e nutti fakkaata. Isaan ulee qabatanii ba'u jechaadha meeshaan qaban meeshaa jarri qabatan kan. Isaan meeshaan qaban isaan uleedhaan yaa'u. Waan nama gaddisiisu. Hedduu nama gaddisiisa wanti ta'e kun mee haati mucaa kanaa isin bira jiru itti dubbachuun danda'amaa? Ammaaf na bira hin jirtu amma ishiin na bira hin jirtu sirumti ishiiyyuu naannaa. Biraati gara biraatti heerumteetu kan ishiin jirtu edda mucaa kana naadeessee amma dhuftee boosseetu gara firaatti deebite ammaaf na bira hin jirtu. Baay'ee waan laphee nama miidhu. Mee amma dhaamsa maalii qabdu maal jettu uummata isin dhaga'u kanaaf uummata Oromootiif maal dhaamtu amma dhimma kanarratti miidhaa mucaa keessan mana barumsaati balaan akkasiirra ga'ee lubbuunsaa darbe kana. Uummanni Oromoo maal akka jedhu maal akka godhu barbaaddu maal dhaamsi isin qabdan? Dhaamsi ani qabu gaa uummata Oromootiif mucaan koo mirga uummata Oromootiif malee gaaffii dhuunfaa isaatiidhaaf wanti lubbuun isaa darbe miti mucaa koo qofa otoo hin taane barattoonni lubbuun isaanii darbaa jiru hundumti isaanii dhala Oromooti. Uummata barattoota qofaa miti yeroo ammaa kana ammoo kan hiriirarratti qooda fudhachaa jiru. Uummata Oromoo maraadha jechuun hin danda'ama. Warrumti abbaa aangoollee warrumti aangoo mootummaa harkaa qabanillee itti hirmaataa jiru. Wanta kanaaf uummanni Oromoo ammallee mormii isaa fi qabsoo isaa itti fufuu qabaa. Keessumaayyuu mootummaa yeroo ammaa kana uummata Oromoo bulchaa jira jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa jedhu kana irratti kan gadi nutti gallakkisee bira dabarsee. Ijoollee keenyaa fi uummata keenya fichisiisaa jiru isa waan ta'eef amma isarraa fonqolchuu danda'utti mormuu qaba. Kennaa guddaa dhiiraa dhalaa
barataa fi qonnaan bulaa daldalaa fi hojjetaa mootummaa otoo hin jedhini uummanni Oromoo martinuu qabsoo isaa fi mormii isaa kana itti fufuu qaba. Amma kana hin taanetti dhiibbaa fi reebichi fi dararamni du'aatiin caccabni lafee fi dhangalaati dhiigaa nurraa dhaabatu. Daangaan keenyas immoo kabajan argatu waan ta'eef haga kun hunduunuu guututti qabsoon uummata Oromootti fufuu qaba. Kanaaf uummanni Oromoo mudhii isaa hidhatee laphee isaa jabeeffatee itti fufuu qaba kan jedhudha. Dhaamsinanii dabarsuu amma kana hin taanetti duutii fi hidhaan nurraa dhaabatu waan ta'eef. Baay'ee galatooma dhaamsa kana gurra uummata Oromootiin fi dhaggeeffattoota keenyaatiin hin geenya. Nagaa ta'aa amma lammaffaa carraa argannee walitti deebinutti. Cabsa warra saniidha. Taatu akkamii farda. Maaltu sirraa fokkisaa gurba. Guddisaa garii sanyii taaddasaadha. Gadaan quufaaf gabbira. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii obbo Daamxoo waliin godhamerraa hubannoo haala naannoo Amboo keessa jiru guddaa argatanitti jennee amanna. Obbo Daamxoo maqaa dhaggeeffattoota keenyaan Rabbi isinaa jabeessu jenna. Mucaa wareegamellee Rabbi lubbuusaa haa qananiisu jenna. Uummata Oromoo bakka jirurraa akkuma obbo Daamxoon jedhan yeroo dhumaatii fi gabrummaa ofirraa gabaabsuun hiree kanatti fayyadamee mirga isaa kabachiifachuun irraa eegama jenna. Sabni bara baraan du'aa jiraatu yoomiyyuu rakkina keessaa hin bahu waan ta'eef sabni Oromoo yeroo hamtuu akkasii keessatti akkuma walii birmataa jirutti sagalee isaa bakka jirutti dhageessisuun hiree isaa murteeffachuu fi hiree hambirraa fudhatee rakkina keessatti sagate ofirraa mulquuf hojjechuu akka qabu dhaamsa keenya dabarsina. Haala kanaan daannee maatiiwwan Oromoo gadditti bulte hundaan Rabbi sinaa jabeessu jecha qabsaa'onni Oromoo bakka iyyuutti lubbuu isaanii wareeganii olaantummaa fi nageenya saba isaaniitiif iddoo guddaa kennan immoo kabajaa fi surraa bara baraa haa qabaatan jecha qophii keenya qophii addaa kana asumaan xumurraa nagaatti isiniin jenna. Lukajete a general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo nu jiru. Aadaan Oromoo baduu osoo nu jiru. Lukajete a general Taaddasaa Birruu Aadaan Oromoo baduu osoo nu jiru. Aadaan Oromoo baduu osoo nu jiru. Aramete duro apang kalacha, sera wama. Aramete duro apang dama, sera ngacha. Aramete duro apang kalacha, sera wama. Aramete duro apang dama.
Dukajete a general Tadasa Biru Adan Oromo Badu Sonu Jiru Adan Oromo Badu Sonu Jiru Dukajete a general Tadasa Biru Adan Oromo Badu Sonu Jiru Adan Oromo Badu Sonu Jiru Gacha, Ramete duro abangalacha, sera wama, Ramete duro abandama, sera gachu, Ramete duro abanchachu, sera wama, Ramete duro abandama.